Anarra. Maal fi dirqama nama tokko badhaafama waan. Sagliitu nyaatee bara. Ashama kam turdoftoota kiyya bakka artana keenya sinaa qabu jechaadhas viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuun dagattan marattuu notification tuqaasi jechuu barbaada. Olii rogoodhaa marattuu notification gaafa tuqtan isin jechuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa viidiyoon keenya irraa bifa addaatiin Hacaaluu Awwaardiin kan inni marsaa tokkoffaasaa raawwate edda hundasaa hordofaan ture. Keessa akka hordofaa jirtan nan beeka garuu wantoota irraa dubbannu ni jiru. Maaliif wantoota baay'ee namatti tolanii badhaasa addaa ture. Badhaasa haga ammaatti keessa afaan Oromootiin Odaa Awwaardiidha kan hin beeku. Amma Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii dhufeera kun isa tokkoffaa ta'uu isaa hin hafu jechuudha. Akka Awwaardii afaan Oromoo keessatti ganaa babal'atee akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti illee ni deema jechuudha. Sababa biraa hundumaa hammatee barana garuu afaan Oromoo qofa irratti kan inni xiyyeeffate Odaa Awwaardii geggeeffame. Sana hundasaa waliin daawwannaa viidiyoo ajaa'ibaa qabanneetu jira. Jalqabarratti utuu gara Awwaardiitti dubbachuutti hin seenu dura xiqqoo viidiyoo fanii isin gochuu danda'u. Isin bohaarsuu danda'u, refresh isin gochuu danda'u daawwannee gara sanatti darbina. Malo ya baye, macholoni negu, ya baye, imama rachisa, ya baye, ambara nambeku, ya baye, sina sasachisa, ya baye, kamambari tinkani ya dinsiri, zara zare fita birri gibiri, marre, abiga, kamambari tinkani ya dinsiri, zara zare fita birri gibiri. Malo ya waleko awawashi marre abanga dise kasala suba gamachuni chikina malajiti kakachuni abanga dise kasala suba gamachuni chikina malajiti kakachuni malo ya baye malo ya baye abanga dise lafto kachise otona tufatu nafsi wallalchise dise lafto kachise otona tufatu Kabaya nama tola qoosaan sanii roobaa sirba akkasii sirbu baay'een keessan beektu TikTok irratti Facebook irratti viidiyoo isaan tokkoon gadhiifama. Gara Odaa Awwaardiitti yeroo deebinu Odaa Awwaardii irratti wanti ta'e waan namatti tolu waan hedduu nama bohaarsu baay'eetu ta'e isaan keessa arsoota gamee yookiin arsoota durii kan badhaasi jira jechuudha. Kanneen Halloo Daawwee Ibraahim Adamiizar Wadaajoo badhaasii ni jira qarshii jechuudha. Qarshii 100,000 fi 50,000 badhaaseera jechuudha. Dabalataan sirna badhaasa Hacaaluu Hundeessaa kunaaf fuudhee kanatti damiilee badhaasa dhiyaatan keessaa tokko walaloo bareedaa Best Lyrics Siisayee Saffaa badhaasa waancaa birrii 100,000 badhaasa waancaa birrii 100,000 argatee jira jechuudha Siisayee. Isa jechuun sirba gungumee warra barreessedha jechuudha. Sirba Andu'aalem Gosaafaa jechuudha. Walaloo sirba barreessuudhaan warroota beekaman badhaaseetu jira. Yeedaloo bareedaallee Best Melody bara 2014 Yoosaan Geeta'uun badhaasa waancaa fi birrii 100,000 badhaasee ni jira jechuudha. Yoosaan Geeta'uun badhaasa waancaa fi birrii 200,000 badhaafamee jira. Walumatti birrii 300,000 badhaafameetu jira jechuudha. Yoosaan Geeta'uun waan hedduu namatti toludha. Qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa artisti Daawit Taaddasaa birrii 100,000 badhaafameetu jira. Innillee hedduu nama gammachiisa. Siinimaatoogiraafii cimaa bara kanaa artisti Shimallis Taaddasaa fi badhaasamee jira innis. Ganaa tola garaana yeroo abbaa sakkeessiin geessu gara waltajjiitti. Artist Zarihuun Wadaajoo. Arsoota gameeyyee akkasii jajjabeessuun isaanii baay'ee waan namatti tolanidha. Badhaasa warra kana kan adda godhu koo barana gargaarsa hedduudha kan isaan godhan artistootaa fi warroota suura kaasanii fi qindeessitootaa fi namni sirba moo'ee mataa saree irratti maallaqallee kan argatu jira. Waancaa qofa osoo hin taane maallaqa Wadaajoo hundumti keenya baasii guddaan beekamtii isaanii Awwaardii kana raawwatan jechuudha. Baay'ee adda isa godha kunillee. Ammucaa Finfinneedha. Oromummaa koo anan jaalladhe. Anan itti beeke sirba isaatiin. Please irra deebi'aa. Haamilee. Isa Asaffaa. Asaffaa isa kana dhaga'anii barreessee. Gama yeedaloo muuziqaa cimaatiin nama injifatee nutti himuu dhufe. Yeedaloo cimaa bara kana. Yeedaloo
muuziqaa cimaatiin Bosa badhaasa badhaasa Hacaaluu Hundeessaa tokkoffaa isa jalqabaa irratti mooteera. Artist Jaamboo Jooteen badhaasa kennaaf. Egaa yoo saniifis 100,000 badhaasni Hacaaluu Hundeessaa hojii kee itti fufii galatoomii ulfaadhu siin jedha. Gabaabaatti wanta jettu yoo qabaatte. Hacaaluu bara jiru naaf barsiisaa ta'ee fakkeenya ta'ee na bukkee dhabame immoo badhaasa naa kenne. Kun natti dhaga'ameera taa'eetii. Ogummaa koo gurguddoo keessaa warri dhiyootti baree tokko akkan baru kan na godhe eenyummaa koo isaa fi waltajjii kanaa jechuudha. Inni har'aa egeree koo akkamitti akkan socho'uu qabu Hacaaluun imala bokkuu kanaa naa kenneetti fudhadhe kanuman jedha. Galatoomii baga. Bacuma bara kanaa jedhamee immoo isaan geetuu badhaafameetu jiran kanaan lammaffaa badhaafamu. Sagantaa Yoosan Buuree magaalaa beekaa'edha. Hundi isaa kanuma Yoosaan ture yeroo itti. Yoosan sirba cimaa badhaasa sadii asirra dhaabbatee galateeffatu ergasii garuu abbaasaa artist Zarihuun jilba dhungatee dhaqee fudhata. Qophii hedduu namatti tole. Artist ta'a bakkuma teenyetti teenye Daawit Taddese Hundeessaa muuziqaa Daawit Taddese Foundation Hacaaluu Hundeessaa awwaardii jalqabaa irratti Daawit Taddese sirba albeemii Hacaaluu gara caaluu satoo jiran gara tiraakii 100,000 badhaaseera. Sirba galaanaa illee satoo hojjete wala garraa kan jiru sana jira. Seenaa awwaardii muuziqaa hammam beekutti jecha seenaa awwaardii muuziqaa keessatti sirbitootuma kan badhaafaman malee fakkeenyaaf namoonni suura kaasanii qindeessaa muuziqaa walaloon yeedaloon keessi adda ba'ee badhaasame hin argineni mee jiraachuu danda'an hin beeku garuu dhugaa kana kan akka kiyyatti kan adda godhu waan akkasitti jedhee tayyaala dhugaa qophii baay'ee bareedaa baay'eetti yaadamee hojjetamee irratti hojjetameera hojii boonsaa fi hojii saba uummata Oromoo madaalutti hojjetame dhugaa hojii guddaa hojjetanii Director muuziqaa kliipii bara kana Leencoo Fiqiruu amansiisaa ifaa fi of taa'inus faxxanee keessaa ta'egaa kana hunda isaa sadan isaanii keessaa nama tokko adda baasee filuutan dadhabee yeroo filmaata jechuudha yeroon eegaan tures isteejii irratti maaliif Leencoo Fiqiruu akkatti dhiistu hin qabdu sadii obsaa sat hojjete amansiisaa ifaa akkatti dhiistu hin qabdu sirba galaanaa gaaromsaa wala garraa kan ibsu hojjete of taa'inus akkatti dhiistu hin qabnu maaliif inni immoo sirba Leencoo saglii kan hojjete isadha. Kana sadan keessaa akkamittiin tokko caalchisuu dandeessa dandeetti isaanii godhuma gita akka kiyyatti akka jabootitti kallattii tokko irraa isaan ilaalaa jechuudha. Leencoos baay'ee danda'ama sisaan baay'ee hojjeta of taa'inusiin kunoo kiliippii saglii hojjete akkamitti adda baasu garuu dirqama namni tokko adda ba'uun immoo maaliif namni sadii wal faana waan hin badhaafamne namni tokko filamee qabxii maxxinoodhaan illee yoo wal caalan isa caale sanatu dirqama badhaafama jechuudha.
Kanas amansiisaan badhaafameetu jira jechuudha. Leencoo fi Oftaayanusii caalamanii jiru amansiisaadhaan jechuudha. Kanas immoo shira qabadee yaadan akka kiyyatti namoota tokko Facebook irratti barreessuu warri barbaadan jirtu kun sirrii miti. Maaliif makkaa dirqama sagalee kan caaletuuf badhaafama. Warri kun hin danda'an jechuu miti, inni kun hin danda'u jechuu miti. Maaliif kan caalu dirqama namni tokko waan badhaafamu namni tokko numa badhaafama jechuudha. Ta'uu amansiisaa Oftaayanus isa leencoo badhaasaniis namni lama suuyin hafaa namni isaanii jaallata. Itoo Oftaayanus badhaasan warra sana hambisaniis dirqama waa jechuu inni waan ta'eef sadan isaanii ijuma tokko yoo laalle bareedaadha. Amansiisaan badhaafame jechuun leencoon badhaafame jechuudha. Leencoon badhaafame jechuun amansiisaan badhaafame jechuudha. Amansiisaan badhaafame jechuun immoo Oftaayanus badhaafame jechuudha. Maaliif dirqama nama tokko badhaafama waan ta'eef namni tokko isaan keessa dirqama badhaafamuun dirqama waan ta'eef lamman sadan deetti guddaa qabu. Namoota wal gitan gara namoota wal caaluu hin dandeenye tolee wajjin dorgomii daayirektaroota nu baay'ee jaallannu waan ta'eef saniif kan amansiisaa kunis baay'ee nama gammachiisaa hedduutti gammadeeran akka kiyyatti. Namni hundumtuu itti gammadeera yaada inni dandeettii cimaa qaba bara Hacaaluu Maalan jiraarraa kiyyatti kan daayirektii gochaa ture. Leencoon fa'aa warra dhiyeenya jalqaban Oftaayanus warra dhiyeenya jalqaban ijoollee qaqqaxalee reefuu ol guddataa jiran agaruu hojii humna isaanii hojii dandeettii addaadha kan isaan fidanii dalagaa jiran kireetiivii addaadhaani waan baay'ee dandeettii cimaa qabu. Gara fuulduraatti hojii guddaarraa jennaa hojii guddaa hojjetanii gara fuulduraatti badhaafamuu ni danda'u jedheen abdadha. Maaliif muuziqaa afaan Oromoo isaan lammattu qabee jira amma. Amansiisaan darbee hojjeta hojii koo irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru isaan lammanii gara fuulduraatti hojii guddaa hojii ajaa'ibaa hojii kana walii hojjetan akka isaan badhaafaman abdii guddaan qaba. Saniif amansiisaan badhaafameetu jira jechuudha daayirektara bara kanaa cimaa bara kanaa ta'e jechuudha. Yoosan Geetahuun yeroo sadaffaaf mooteera baga gammadee Yoosan Hamileen itti xinnaata. Yoosan garuu dorgommii sadansaa dhiyaate numa cufe. Kiliippiin walaloon sirba cimaadhaanii Yoosan Geetahuuntu nyaate akka kiyyatti ituu kiliippii cimaa bara kanaatiin sagdee nyaate baay'ee natti tola ture qulqullummaa makuu jechuudha. Sagliitu nyaate baay'ee natti tola ture. Yoosan Geetahuunis nyaateera sagliin waanuma ta'een sadansaa keessaa tokko bituu nyaateera ta'ee baay'ee itti gammadan ture malu. Kiliippii ajaa'ibaa hojjetamedha sagliinis sadii obsaanis akkasuma kiliippii ajaa'ibaa hojjetamedha maaliif gargar baasuun nama rakkisa garuu sirba cimaa bara kanaan erga nyaate kiliippii cimaa bara kanaatiin immoo sagliin osoo nyaate baay'ee natti tola ture garuu kanattis gammachuu guddaan qaba. Dhaabbanni Hundeessaa Hacaaluu Hundeessaa kennuu isaatiif galata guddaan isinii gahuu barbaada. Maaliif parsantii Leencoo Fiqiruu badhaasni kun anaaf osoo hin taane daayirektara Leencoo Fiqiruutiif waan kennuu waanan barbaadeefiin Leencoo gara waltajjiitti naa gootu. waan akkasii kun baay'ee namatti tola maaliif kan daayirektii godhee kiliippii sirriitti irratti hojjetee Leencoo Fiqiruuti. Anarraa qaxalee. Anarraa isaaf Yoosan wanti qophii kana irratti natti yoo jiraate Yoosan Geetahuun badhaasa kana kennuusiif namoota baay'ee dalagee Leencoodhaa fi viidiyoodhaan fuuldurumatti illee weellisichaaf isoon isaanii itoo daayirektaricha dhimma sana hojjetuuf kenname karaa ogummaati. Yoosan Geetahuun waan cimaa dalagee yookiin waan cimaa hojjetee dhugaa waan namni iyyaan itti yaadamin badhaasaa dabarsee daayirektara isaatiif kennu dhugaa waan guddaa godhee waan sirrii godheesi. Maaliif kiliippii cimaa tokko duuba namni jiru nama jabaa tokkotu jira dirqama maaliif daayirektara ilaallata inni kiliippii walaloo cimaadhaan kan saati walaloon ittiin badhaafameera garuu kiliippii cimaa erga ta'ee daayirektara jechuudha kan kiliippii sana irratti hojjetee kiliippii sun akka inni ba'ee uummata bira gahu akka inni ergaansa sirriitti ba'ee mul'atu gochoota achi keessatti raawwatame ijuun yeedaloon inni barreesse wajjin wal simsee kan viidiyoo sana akka namaaf galuutti akka namni hubachuu danda'utti fakkeessee sochii achi keessa jiruun kan mul'isu daayirektara waan ta'eef dandeettii cimaa asirratti kan dalage kiliippii isaa irratti Leencoo Fiqiruutti guutummaa guututti jechuudha. Kan isaa walaloo yeedaloon yoo kan isaa ta'eyyuu kiliippii irratti kan dalage seenaan daayirektara dirqama laallata jechuudha. Kanaaf daayirektara sanaaf beekamtii badhaasa kana dabarsee kennuusiinsaa guddummaa isaa mul'isa dhugaa nama kabaja namaaf kennuusaa yookiin dandeettii namaa kreditii namaaf kennuusaa jechuudha. Maaliif kiliippii sanatti yoo ofiisaatii fudhatees hin danda'a garuu kiliippii sanatti kan dhamee kan itti yaadee
bakkis bareecha uummata biraan ga'e dirqama daayireektar leencoo fiqiruu waan ta'eef leencoodhaa kennuu isaatti baay'een boona maafi gara fuulduraatti barumsa arsoota kaaniifis barumsa guddaa ta'ee yaada. Dirqama gaa hojii walii mul'isanii walii beeksuuni waliif badhaasa waliif kennuu dirqama waan ta'eef dhugaa yoo sangee ta'uun hojii guddaa hojjetee guddaa ulfaadhu galatoomii sirraallee barumsa guddaatu baratama keessa arsoota keenya wal jajjabeessuun kireeditii waliif kennuun dandeettii walitti amananii isatu kan hojjete waliin jechuun waan guddaadha dhugaa kireeditii waliif fudhachuurraa amma yoo sangee ta'uun gocha nama beekaa yookiin gocha nama hubataa yookiin gocha cimaa gocha nama sirrii tokko kan inni godhee baay'ee namatti tola. Kana fakkaata ture badhaasa 3 fi basadiin galee jira. Hedduu namatti tola badhaasa tokko malee leencoodhaaf dabarsee kenna badhaasi kana fakkaata. Qophiin kun qophii baay'ee namatti toludha. Ammas waggaa isaattis immoo gaasiboota amma ba'aa jiraniin hirmaatamee weebsaayitiin SMS'dhaanis filatameeti kan inni kabajamu jechuudha. Kanaaf namoonni ammaatti komii qabda yoo jiraattan isa waggaa dhufuutti jabaadhaati nama jaallattan filadhaati weebsaayitis SMS ergaati filadhaati nama jaallattamoo isaas ni jechuu barbaada. Qophii nama toluudha jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf hordoftoota kiyyaa viidiyoo sirrii qo'adhe kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammadan abdii guddaan sirraa qaba namoonni gammatu subscribe godhanii daawwachaa subscribe godhuun dagatinaan si jechuu barbaada yaadoo qabattan komentii barreessaa. Biraa viidiyoo biraatiin gammadaa nagaan tura.